Eeyyega akkuma beekamu namooti baay'een keessan akkasii sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtanii sirboonni baay'een akkasumallee muuziqaawwan adda addaa AI'dhaan hojjetamanii bifa bareedaa ta'een adjestimentiin isaanii bifa gaarii ta'een sooshaal miidiyaa kana irratti gallakkifamaa jiru. Namooti baay'een sooshaal miidiyaa irratti wantoota akkasii kana gadhiisuudhaan galii mataa isaanii argataa jiru. Sirba tokko fakkeessuudhaan afaan adda addaa irraa gara afaan tokkotti hiikuudhaan jechuudha. AI'dhaan hojjetaa jiru. So ani immoo akkamitti akka hojjetamu isteeppii keessa darbu guutummaa isaan isinitti agarsiisa waan ta'eef aga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Akkamittiin sirbi tokko yeedaloo sirba kan afaan Oromoo yookaan immoo kan sirba afaan Amaariffaa fakkaatee tiraansleet goonee akkamittiin akka muuziqaa hojjennu isinitti agarsiisa waan ta'eef aga xumuraatti na hordofaa. Viidiyoo kana aga xumuraatti yoo ilaaltanii waan gaarii tokko irraa bartu jechuudha. Bifa gaariitiin ofii keessanii hojjechuu dandeessu. So kanaaf iyyuu aga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Channel kana fara kan taatan subscribe gochuudhaan eegale akkasumas illee viidiyoo kana like godhaan isiniin jedha. Like isin miidhuu namoota jajjabeessa jechuudha. So viidiyoo waliin turtii gaarii. Okay, amma gaa muuziqaa kana hojjechuudhaaf maal goona appilikeeshinii kana qabaachuu qabna jechuudha. Appilikeeshiniin kun Sunoo jedhama. Warri hin qabne jechuudha. Play Store irra deemtanii bakka mallattoo searchii kanatti jechuudha. Bakka kanatti Sunoo jettanii searchii ni gootu jechuudha. Sunoo haala kanaanii inni yuun fida. Sunoo gaafa jettanii haala kanaan nuuf fidee jira jechuudha. Sunoo nuuf fidee jira. Asittan koo open jedhee jira maaliif puuseera waan hin ta'eef open jedhee jira jechuudha. So kanaaf an open godheen keessa seenaa. Isin immoo update isin gaafachuu danda'a yoo isin update gochuu dandeessu. Akkasumas immoo warri haaraa taatan maal isin jedha install isin jedha jechuudha. Install isin jedha. So fakkeenyaaf bakka kanatti inni open jedhu kun install jedha. Install gootanii buufattu jechuudha. Appilikeeshinii kana buufachuu qabdu. Okay. Open gaafan jedhu gara kanatti na fudhata. Fuulli isa jalqabaa kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan nuuf fida. Wantoota baay'ee jira. So amma nuti muuziqaa uumuu barbaanne waan ta'eef maal goona gara gadii kana ni dhufna jechuudha. Bakka mallattootti kireetii kana jechuudha. Ni dhufna bakka kana ni xunna al takka. Okay. Gaafa xunnu fuula kana fakkaatu nuuf fide. Asitti wanti isin dogoggoruu hin qabne tokkoon tokko isin hubachiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf muuziqaa tokko afaan Oromoodhaan hojjetamee jira yoo ta'e Amaariffa isaa eega tiraansleet goonee booddee barreeffama isaa bakka kanatti dhufnee peestii goona jechuudha. Barreeffama muuziqaa sanaa peestii goona. Oriijinaala muuziqaa sanaa immoo awudoo kan jedhu kana keessatti mallattoo iddoo kana tuquudhaan isinitti agarsiisa waan ta'eef isinitti agarsiisa. Mallattoo iddoo kana tuquudhaan maal gootu keessa seentanii muuziqaa sana filattu jechuudha. Muuziqaa sana eega upload gootanii booddee bakka laayiriksii kanatti immoo maal gootu iskiriiptii tiraansleet gootan sana yookaan laayiriksii sana bakka kanatti dhuftanii peestii gootu yookaan ni barreessitu jechuudha. Okay. Yoo immoo muuziqaa sana ofiima keessanii akkuma inni ofiisaatti jeenereet godhee isiniif yoo barbaadanii maal gootu bakka kana keessaa istaayilii barbaadan filattanii jechuudha. Jala kana istaayilii barbaadan filattanii istaayilichaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Inni yoo maal gootan jechuudha. Yoo fakkeenyaaf asii muuziqaa kana yookiin bakka awudoo kana awudoo faayila keessan keessaa uploading goone yoo ta'edha jechuudha. Okay. Amma maal isinitti agarsiisa? Upload godhee isinitti agarsiisa jechuudha. An tiraansleetiin godha osoo taane walalooma tokkos bakka kanatti peestii godheen akka muuziqaa sanaatti akka inaaf hojjetamuun barbaade amma yeroo kana jechuudha. Isan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf na caqasaa. Maal gootu jechuudha bakka laayiriksii kanatti peestii gootanii asirraa tiraansleet gootanii tiraansleet ta'e sana jechuudha bakka kanatti isiniif jedhaa jechuudha. Okay. An amma fakkeenyaaf awudoo kan jedhu kana nan filadha. Awudoo gaan filadhu haala kanaan naaf fide gara gadii kanaan agartuudha yaada. Riikardiin jira uploadii yookaan viidiyoonis ta'uu danda'a awudoonis ta'uu danda'a upload gochuu dandeenya jechuudha. Okay. An amma fakkeenyaaf uploading godha. Kanaaf maalan barbaadan nammani muuziqaan haala kanaan naaf fidan koo amma maalan barbaade muuziqaan barbaade jechuudha. Awudoodha jechuudha kan inni uploadii godhu. Awudoo ergaan awudoorra godhadhee booddee bakka searchii kanatti anki sana keessatti fiduu dhiisuu danda'a. Yoo faayila jalaa bakka jiru beektu ta'e faayila jalaa filachuu ni dandeessu isinii jechuudha. Filachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf ani gajoo kan jedhu kanaan sirra searchii godheen ture. Okay. Elaa kan jedhu sirba gajoo kanan bakka kanatti upload godhaa jechuudha. Gaafa upload godhu kana naaf fide jechuudha. Maalan godhaa save kan jettu kana gara gadii kana kan jirtu kana tuqeen save nan godha jechuudha. Okay. Save gaafan godhu bakka gara olii kana maal ta'aa jira jechuudha. Upload ta'aa jira jechuudha. Upload ta'aa jira. Eeka upload ta'ee gama maal goonani yoo barbaanne isa tiraansleet goone sanaa jechuudha afaan Oromootti yookaan Amaariffatti deemne bakka kanatti barreeffachuu peestii goonaa jechuudha. Anammanii peestiin godhe tiraansleet godheen peestii godhe osoo hin taane walalooma jiru tokko akkuma nakkeetti naaf hojjetamuun barbaade fakkeenyaaf walaloo lataan yeroo teediin sirba baase irratti deebisee kananii irratti dhufee peestii godhe jechuudha. Okay. Maaliif ani
walaloon kun sirba Gajoo Xilawun akka inaaf fakkaatuun barbaade jechuudha yeedaloonsaa. Kanaaf isa fakkeessan hojjechuu barbaade waan ta'eef wantoota hin barbaachifne walalootaa kan jedhu fakkeenyaaf kana irraan balleessa. Okay. Eeyyee biyyi keessun duuteettedha. Biyyi keessun duuteettedha. Mata duree isaa kun jechuudha. So bakka inni hin barbaachifnetti irraan balleessa jechuudha. Akka hin ajjeesee ta'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf akka foon kee boossee akka inni diitiidhaaf bareedutti inni sirreeffadhe jechuudha. Okay, erga inni diitii godhee xumuree booda bakka kana maal godhedha jechuudha. Inni argama yaada bakka kana upload godhee naaf fixeera. So ammani waan tokkotti hin bosoo hin taane waan tokkotti YouTube hin bu'ini maalan godha kiriit nan godha jechuudha. Kiriit nan godha jechuudha. Bakka kana tuqee kiriit nan godha. Bakka kana maal gochaa jira jechuudha naaf fidaa jira jechuudha. Bakka kana okay ni eenna jechuudha ammani fidutti. Filannoo lama nuuf fide jechuudha. Muuziqaa lama nuuf fida. Erga inni muuziqaa lama fide lachuu isaas buufachuu dandeenya. Kan nuti tole dhiisuu dandeenya. Kan nuti tole immoo buufachuu dandeenya jechuudha. So amma ni fiditutti in eegnaa jechuudha nuti. Okay, wow. Amma lama nu hojjetee jira jechuudha. Gajoo Xilawun ilaa kan jedhu kavarii godhee jechuudha. Kavarii isaa nuuf hojjetee jira jechuudha. So kan barbaanne filannee ilaalla. Fakkeenyaaf isa tokkoffaarra jiru kana nan filadha. Kana fakkaata jechuudha. Yoo buusuu barbaanne maal goona bakka kanatti bakka tuqaa sadii gara gadii kana jiru tuquudhaani maal goona daawunlood kan jedhu ni jira jechuudha. Daawunlood kan jedhu kana ni jira. Daawunlood kan jedhu egaa goone booddee upgrade goona osoo hin taane daawunlood anyway kan jedhu kana ni filanna jechuudha. So kanaan booddee haala gara kanatti nu dabarsaa bakka gara gadii kana save ni goona jechuudha. Bakka kana tuquudhaani save ni goona. Kana booddee save ni ta'a jechuudha. Waaw, save ta'eera. Amma filannoo kan biraa isan kan biraa nu qopheesse gara duubaatti deebinee ilaalla. Okay, inni kan biraan immoo gara lamaffaa kana irratti kunoo ammas ta'u kan biraa nu hojjeteera jechuudha. Al takka sirba lama nuuf hojjetee jira. Oh, kana fakkaata jechuudha. So ammas kanas maal goona bakka kana tuquudhaani daawunlood kan jedhu kana tuquudhaani daawunlood ni goona jechuudha. Egaa kana goone booddee akkuma samma ani wayi goona lammaan isaa buufachuu dandeenya jechuudha. Save ni goona jechuudha. Save tuquudhaani save ni goona jechuudha. Haala kanaan muuziqaa bareedaa ta'e ofii keenyaan fakkeessinee hojjechuu dandeenya jechuudha. Ani asirratti isinitti agarsiisuun malee itti yaadee utuu yeedaloo barreessee akka galumsa sanatti akkuma sirba sanaatti galumsa isaa mitoon barreesse kana caalaa bareeda jechuudha. Kana callisee koppii godheen peestii godhee isinitti agarsiisuu waan ta'eef jechuudha. Kana caalaatti ni hojjetama jechuudha. Yoo afaan biraatii warra barbaadan immoo afaan biraatii ittanii bakka kanatti peestii gootu ce'umsa isaa sana murteessitanii qoodduu gootanii walirraa gargar qoqqooddu jechuudha. So kanaan booddee bifa bareedaa ta'een ni hojjettu jechuudha. Kana fakkaata akkasiin baay'ee irraa barattan abdii guddaan qaba. Hundi keessan iyyuu amma hojjettanii YouTube mataa keessanii banattanii gadhiifattanii ittiin galii argachuu ni dandeessu jechuudha. Namoota hojjechuu barbaadanii namoota waan akkasii hojjetan wanti kun dhumaan qabama barbaade jenereetis ni godha. Yoo dhumes immoo krediitiin keessa yoo dhume akkaawuntii kan biraa ammas iimeelii kan biraa banattanii iimeelii kan biraa galuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu itti fayyadamaan isiniin jedha. Yaada keessan koomentiitti barreessaa. Nagaan tura.